Ashamaa harka fuune akkam jirtan hordoftoota teenya kabajamoof jaalatamoo an Arboor Online School irraa Kaliil naan jedhan. Guyyaa har'aa viidiyoo gabaabduu miidhagduu takka qabadhee isinii dhiyaadheera. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Guyyaa har'aa leenjii waliin ilaallu goal setting yookaan immoo abjuu galii kennaa galma galii kennaa galii kennaa isii xumuraa goolii san kaawwachuu jechuudha. Egaa goal setting keessatti waa 5 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Tokko isaaniitiin hanga xumuraatti waliin ilaallee waliin akka hordofnuuf affeerraa kootii hawwiif jaalala kootii jechuudha. Asumaan kabajaaf jaalala qabu isin ibsaa. Tokko isaaniitiin jalqabarraa kan waliin ilaallu ta'a. Guyyaa har'aa viidiyoon tun dhugaa akka isin fayyaddu abdiin qaba. Yaadaaf gaafii akkasumas komii isinitti dhiyaatu kamiifuu gara gadiititti koomentii irra naaf kaa'uu dandeessu. Gara telegiraamaatiinis ta'ee gara sooshaal miidiyaa tan biraa fayyadamtanii na quunnamuus dandeessu. An Arboor Online School irraa Kaliil jedhama. Jalqaba irratti goal setting keessaa seerottan nuti ilaallu seera 5 goal setting qofa kan ilaallu ta'a jechuudha. San booda tokko isaanii 5 sanis kan waliin ilaallu kan yeroo itti aanu waliin itti fufiinsan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti wanti nu ilaallu teessoowwan 5 galii kennaa keessaa inni jalqaba law of desire seera barbaadu seera keessa kennaa waan ta'uu qabnu san barbaadu ilaalla jechuudha. Namni tokko wanta ta'uu barbaadu san fidee kaahee erga kaahee booda yoo seera kan hin hordofin galiin isaa sirrii hin ta'u jechuudha. Milkaa'uu hin danda'u. Namni sirriidhaan milkaa'uu barbaadu tokko maal godhuu qaba? Seera keessa isaatii barbaadu. Keessa keetii akka nama dheebutee bishaan barbaadeetti wanti sun si barbaachisuu qaba jechuudha. Yoo kana hin goone tahe wanti nu barbaannu sun wanta nu barbaachisu ta'uu dhabuu danda'a. Yeroo hedduus wanta barbaannu barbaanna malee wanta nu barbaachisu hin barbaannu waan ta'eef. Kanaaf keessa kennaa barbaaduu qabna jalqaba irratti. Namni tokko keessa isaatii yeroo barbaadutti wanta barbaadu san ni argata. Wanta barbaadu san argachuudhaaf maal godhuu qaba? Keessa isaatii kutannoodhaan dhugaadhaan dhibbatti itti amanee waan san barbaaduu qaba jechuudha. Seerri lammaffaan seera the law of belief seera amanuu. Seera amanuu jechuun wanta barbaannu san dhugaan akka argannu. Fakkeenya karoora kaadhee miliyoona 10 waggaa 4 har'aa ni argadha jedhee yoo karoorfadhe qarshii miliyoona 10 san akka argadhu dhibbatti amanuudha jechuudha. Sababni rabbii yaada san fidee sammuu keessa nu kaa'ellee amantii kama hordofaa. Waan inni fidee nu keessa kaa'e sun illee maali? Yoo nuti amannee dhugaadhaan waan san barbaanne ni arganna. Fakkeenya dhiirri tokko kophaa isaa ilmaan argatu. Shamarri takkas kophaa isii ilmaan argattu. Jalqaba maal godhan? Ni barbaadan. Maal barbaadan? Isiinis seera jalqaba irratti ilaalle kana ni barbaadde jechuudha. Dhiira akkamiinaa wayyaa abbaa manaa gaarii kanaaf ta'u ilma gaarii irraa ka argadhu jettee barbaaddi jechuudha abbaa manaa sana. Innis barbaadeetiin ishii san argata. Lammata irratti maal godhan? Ni amanan jechuudha. Seera lammaffaa kana hordofan. Kun seera uumamaati. Seera anarraa lafaa ka'ee barreesse osoo hin tahin. Ni amanan. The law of belief kan jedhu kanatti bulan jechuudha. Yeroo wal qunnamtii taasisanitti ilma akka argatan amananii jiran jechuudha sammuu isaanii keessatti. Yeroo sanitti waan isaan uume yookiin immoo rabbiin isaanii sunis isaan waliin jira waan ta'eef karoora isaan baafatanii dalagan san galmaan isaaniif gaha jechuudha. Kanaaf yoo amannu keessa keenna dhugaadhaan amantaa guutuudhaan amanuu qabna waan barbaannu san. Waan barbaannu waan hin amaniniif obboleessa kiyya waggaa 5 irraa maal yaadaa turte? Obboleettii tiyya waggaa 3 2 irraa maal yaadaa turte? Dhugaadhaan waan hin amaniniif waan san argachuu dhabne malee dhugaan amanne taanan waan san ni arganna ni milkoofna jechuudha. Seera sadaffatti dabarra. The law of positive attitude. Seera ilaalcha gaarii qabaachuu. Inni gamanaan jiru ilaalchi isaa bada. Inni gamanaan jiru akkasii, inni akkasii sun akkasii, inni asii sun akkana jechuu hin qabnu jechuudha. Ati kan viidiyoo kana daawwataa jirtu hangam namaaf ilaalcha gaarii qabda? Ofii kiyyarraa eegalu. Obboleessi kiyya tokko dalagee yeroo milkaa'ee daangaa milkiitti isa argu hinaaffanna gubuu malee inni maaliif na caale jechuu malee dhugaadhaan keessa kiyya baga isaaf ta'e
waaw jedhee itti gammadee beeka. Kanaafuu ilaalchi keenya ilaalcha qajeelaa ta'uu qaba jechuudha. Saba fedhe haa ta'u, eenyummaa fedhe haa qabaatu, xiqqaa fedhe haa ta'u, saala fedhe keessa haa jiraatu, umriin isaa haga fedhe haa ta'u, diina kee kan kaleessa harkaa fi harma si mureeti, diina kee kan kaleessa morma si mureeti, diina kee kan kaleessa ilma si jalatti ajjeese, saree kee ajjeese illee taanan ilaalcha gaarii qabaadhuuf. Sababni isaa mootee caaltee argamta waan ta'eef, siifillee wanna isaaf ilaalcha gaarii qabdu san siif kennama waan ta'eef. Yaada keetii yoo xaafii facaaftee xaafii hammatta waan ta'eef obboleessa kiyya kan viidiyoo kana hordofaa jirtu yoo sitti tole viidiyoo kana sheer taasisi. Namootaniif daddabarsi. Namootaan hedduu bira haa ga'u. Obboleessa kiyya ilaalcha gaarii walii haa qabaannu. Seera afuraffatti haa tarru. The law of persistence. Asii dubbiin jabduun. Namni tokko waan karoorfate yookiin immoo waan ni barbaada jedhee jalqabarraa amane san waan dhugaadhaan keessa isaatii barbaadu san waan ilaalcha gaarii nama biraatti fillee haa argatu ebalus jedhee qabu san yoo irratti obsa hin qabaatin yoo qalbii isaa irratti gadi hin dhaabin yoo obsi takka keessa jiraatte wanta kana ni argadhaa ani sirriidha isa kana karaa sirrii jira jedhee obsa hin qabaatin namni tokko hin milkaa'u. Obboleessa kiyya si jaaladha si kabaja. Viidiyoon tun akka si fayyaddu yoo bu'aa irraa argatte gara gadii sanitti yaada naaf kenni. Yaadni keessan na ijaara viidiyoo biraa akka dalaguuf na kakaasa waan ta'eef. Namni dhugaadhaan obsa qabaatee waan barbaadee karoorfatee kaate san waggaa 4 irraa mana jireenyaa ijaaradhee maatii koorraa adda baha. Biyya ormaa jira biyya ormaa irratti kan xaaradhe kana nama ilaalcha gaarii qabu waliin dalagee hojiidhaan uf jijjiiree waggaa 4 irraa biyya kootti galee waan gaarii dalaga. Biyya faranjii bakka akkanaa deemee waggaa 4 irraa galmi kiyya kana ta'uu qaba. Hojii addaa tokko uumee hawaasa kiyyaaf badhaasa kennuu qaba. Yoo ka jedhu taate waan jedhe san irratti amanuu qaba jechuudha. Obboleessi kiyya qaalii. Yoo dubbiin tiyyatun siif galte tahe koomentii naaf kaa'e. Yaada gara jalaatti naaf kaa'e. Yoo komii fi qeeqaan irraa qabaattes naaf barreessi. Seera jireenyaa seera 5 galii kennaa laalaa jirra jechuudha. 5 san isiniif himaa jira. Seera 4 jirra. Seera jalqabaa irraa kaanee barbaaduu irraa kaanee amanuu itti aansinee ilaalcha gaarii itti aansinee amma kan jiru obsarra. 5ffaan maal ta'a laata? 5 kana keessa qubni kun yoo hir'ate qubni 4 kun hanga qubni 5 dalagu hin dalagu waan ta'eef. Quba 5 kana keessa qubni 2 yoo hir'ate 3 kun bu'aan isaa salphaadha waan ta'eef. Seera 5ffaa waliin haa ilaallu. The law of goal setting. Seera galii keenya kaayyachuuti amma kana kun iddoon abjuun keenya itti barraa'u iddoo kana keessatti. The law of goal setting keessa inni jalqaba irratti argannu immoo abjuudha. Waa 8 of keessaa qaba. Viidiyoo itti aanu irratti waliin ilaallu ta'a. The law of goal setting yookiin immoo seera galii kaawwachuu keessatti galii keenya yeroo kaawwannu akkamitti kenna. Seera akkamii hordofnee galii keenya kenna. Kana immoo bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Hordoftoota kabajamuuf jaalatamu. Seera galii kaawwachuu keessaa inni hangafaa fi inni jalqabaa abjuu fi barreessuudha. Akka jalqaba irratti isiniin jedhe waggaa 3 waggaa 5 irraa maal ta'uu barbaadda? Mana jireenyaa dhuunfaa kee ijaarrachuu, haadha warraa gaarii qabaachuu, abbaa warraa gaarii ta'uu kan barbaadda? Biyya keetiif bu'aa akkamii uumuu qabda? Jalqaba ofii keetii yoo jijjiiramte waan ta'eef. Jalqaba ofii jijjiiramuudhaaf galiin kee akkamiiti? Galii mallaqa osoo hin ta'in gooliin kee inni xumuraa sun akkami laata? Namni isa irratti xiyyeeffatee ilaalee jira. Hordoftoota kabajamuuf jaalatamu. Arboor Online School sagantaalee mimmiidhagoo leenjiif sagantaalee barsiisoo bashannansiisoo akkanaa isiniif qabatee yeroo hunda dhiyaata. Yoo isinitti tole YouTube kana gara gadiitti subscribe godhaa. Likes godhaa namoota hedduu bira akka ga'uuf. Shareis taasisaa hiriyoottan keessanis irraa fayyadamanii. Isin miidha yoo ta'e gara gadiitti yaada naaf barreessaa. Comment irratti yaada naaf kaayaa.
sagantaan har'aaf qabadhee isin dhiyaadhe waa'ee galii kennaa gool siitingii kennaa yookiin mootu xumura galii kennaa iddoo galma gahuu barbaannu galma kenna xumura zeerottan shanan kana tolchaa qalbiidhaan dhageeffadhaa irra deebi'aatii itti yaadaa bal'inaan kan walitti deebi'u seerottan shananiif tokko isaaniitiin viidiyoottan qabadhee kan isin dhiyaadhu ta'a hordoftoota teenya kabajamuuf jaalatamu sagantaa keenyaarraa jalqaba hanga xumuraatti nu waliin taatanii hordofuu keessanii isin jaaladha isin kabaja an Khalil ture Arbor Online School irraa horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii isin hawwa